Shuma akkam jirtu daftaniif kan tun maas wanca aliku bagani gaan deebtaniif tan kun guyyaa kanas waan baay'ee tokko sin fayyadamuu si agarsiisa. Raan kana mukan wal ilaallu bilbila yeroo hedduu biizii nu jalaa ta'u akkasumas immoo vaayirasii kan qabu akkamitti akka qulqulleessuutii dandeenyudha jechuudha kan wal ilaallu. Yeroo baay'ee sababoota garaagaraadhaan bilbilli keenya nu jalaa biizii ta'uu danda'a akkasumas illee vaayirasii godhachuu ni danda'a jechuudha. Dabalatas immoo appilikeeshinoonni nama hordofan tokko bilbila keenya irra jiraachuu ni danda'u waan ta'eef kana hundumaarraa bilbila keenya akkamitti akka bilisa gochuutii dandeenyu jechuudha kan wal ilaallu. Kanaaf barnoota baay'ee tokko sin fayyadudha. Obsaan hanga xumuraatti wanta isin agarsiisu daawwadhaan isiniin jedha. Egaan bilbila keessan kan biizii isin jalaa ta'u yoo ta'e akkasumas immoo bilbilli koo vaayirasii qaba jettanii yoo shakkitan appilikeeshinii anarraa isin agarsiisutti fayyadamtanii bilbila keessan dhibbaaf dhibbatti qulqulleessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf hedduu tokko irraa fayyadamtu jedhee wanta yaade aappii ajaa'ibateen isinitti agarsiisa jechuudha. Ammaan dura kan isin barsiisetti hin beekne aappii haaraadha jechuudha. Guyyaara kana kan isinitti agarsiisu. Kanaaf gaannee eegallaa sadura garuu kanneen chaanala koo haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo guddaa akka fuularraan jirtu kana cuqaasuun ol godhadhaa. Yoo ol godhattan viidiyoon isiniif gadhiisu yeroo hundumaa nama dursee isin qaqqaban isin jedha. Ammaan dura immoo barnoota hedduu isin barsiisetiin jira. Fakkeenyaaf waa'ee YouTube yoo barbaaddan, waa'ee websaayitii yoo barbaaddan, waa'ee PayPal yoo barbaaddanii adda addatti qoqoodeen isiniif kaayetii jira. Kanaaf chaanala koo keessa seenuun gara playlistii takka kanatti darbuudhaan kuna toora playlistii kana jalaati barnoota hedduu ni argattu jechuudha. Warri viidiyoo editingii barbaadan quba-qubaatti adda adda baasee barnoota garaagaraa walitti funaanuu isiniif kaayetii jira jechuudha. Fakkaataa egaan jalqaba irratti wanti isin gootan appilikeeshinicha isa kana buufachuuti qabdu. Aappiin kun professional kan ta'e namoota miiliyoona 10 waliin kan itti fayyadamaa jirudha. Kanaaf appilikeeshinicha buufachuu yoo barbaaddan barreeffama viidiyoo kootiirra al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Bakka kanarra saniin booda kun akkuma agartan iddoo kanarraati aappii as qabu fadhaa kan jedhu liinkii jalqabaa kana gadi isiniif baasa. Kanaaf liinkii jalqabaa kana ni tuqxu. Yeroo kamiyyuu description box jala isiniif kaa'ee jechuudha. Liinkii appilikeeshinii isin barsiisu kamiyyuu akkaataa kanatti argachuuti ni dandeessu. Egaan gara weebsaayitii irraa kanatti yoo isin fide wanti isin gootan addaarraa ergi dhuftanii kunoo haala kanaatiin scrollii ni gootu jechuudha. Yookiin dhumarratti gadi bu'uudhaan bakka kanarraati download kan jedhutu jira. Download kan jedhu kana yeroo dhumaadhaaf ni tuqxu. Qaxxitaa bilbila keessanitti gadi isiniif ni bu'a jechuudha. Play Store irra isin fida yookiin immoo chubarra teessanii bilbila keessanitti gadi buufachuuti ni dandeessu. Ergi instaalii godhattanis egaa jalqabaaf ni bantu jechuudha appilikeeshinii kana. Saniin booda kunoo magartanii keessa isin seensechaa bifa kanaati. Jalqaba irratti start kan jedhu kana ni tuqxu. Booda cancel kan jedhu kana ni tuqxu. Amma kunoo haala kanaan gara keessoo isaa seentanii jirtu jechuudha. Jalqaba kanarratti egaa iddoo kanarratti kan inni isinitti agarsiisaa jiru bilbila keessan irraa faayiloota hin barbaachisne bilbila keessan akka inni guutu kan taasisan akka inni jeeqamu vaayirasii akka inni godhatu kan taasisan iddoo kanarratti walitti kuusuudhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Kan koorra kan jiran amma dhiyeenyaa asitti bilbila koo iskaanii godhee waan hin beekneef GB 4 wayi iddoo jalaa qabateeti jira jechuudha. Kun hundumti isaa bilbilli koo kan inni jeeqamu taasisa jechuudha. Kanaaf maal gochuun qaba? Kaliin kan jedhu kana tuquun qaba jechuudha. Bakkuma kanarra al tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda continue bakka jedhu kanarra tuquudhaan ayyama kennituuf jechuudha. Amma akkuma agartanii jaankii kan ta'an faayiloota hin barbaachisne kanneen akka vaayirasii jechuudha. Qulqulleessaati jira jechuudha. Iskaanii ergi godhee booda naaf qulqulleessa jechuudha. Amma kunoo ilaaluutii ni dandeessu. Waaw baay'ee tokko namatti tola. Kanaaf yeroo dhumaadhaaf egaa faayiloota hin barbaachisne iddoo kanarraa haala kanaatiin ergin gadi isiniif tarreesse bakka kanarraa clean kan jettu kan jirti. Kan inni tuqxu okay ni jettu. Akkuma agartan egaa use this folder kan jedhu jira. Alloon jettu. Irra deebiidhaan yeroo isin tuqxani amma kun akkuma agartan qulqulleesseeti jira jechuudha. Waaw baay'ee tokko namatti tola. Egaan kana fakkaata jechaadha. Baay'ee tokko ajaa'ibadha. Bilbila keessan irratti egaa faayiloota hin barbaachisne akka bilbila keessan jeeqaman kan godhani haala kanaan qulqulleessuutii ni dandeessu. Egaan kana qofaamni appilikeeshiniin kun waa hedduu of keessaatii qaba. Bilbilli keessan kan isin jalaati ho'aa guddaa kan godhatu jechuudha. Kun iddoo kanarra dhuftanii phone cooler kan jedhu kana tuquudhaan bilbilli keessan akka isiniif qabbanaa'u gochuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo kamittiyyu bilbilli keessan kan OS rakkisu yoo ta'e bakka kanarra dhufuudhaan ishee kanarra tuquudhaan akkanatti bilbila keessan qabbaneessuutii ni dandeessu jechuudha. Kun bilbilli keessan akka inni ariitiidhaaf isiniif hojjetu taasisa jechuudha. Inni kan biraan qobaatti vaayirasii qobaama isaatti iskaanii gochuu barbaadanii bakka kanarraa antivaayirasii kan jedhu kanatti tuqxaniitu bilbila keessan irra vaayirasii jiru akka kanatti qulqulleessuu akka jiruuf hin jirre adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Kana fakkaata egaa fayyadamni appilikeeshinichaa baay'ee tokko salphaadha. Keessoo isaarra isinitti agarsiisu irratti yeroo hin gubu jedheen irra fiigee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Inni kan biraan egaa iddoo kanarratti super power
save kan jedhudha. Kun baatiriidhaaf isin gargaara jechuudha bilbila keessan irraati. Baatiriin keessan akka inni save isinii ta'uu fi kunoo super power saver kan jedhu kana yoo ooni godhattan irra caalaa dachaa 2-3 bilbila keessan chaarjii akkasiniif qusatamu ni taasisa jechuudha. Waa hedduuf isin fayyaduu ni danda'a akkuma agartanii. Kanaaf gaa yeroo fedha keessanitti as keessa seenuuni waanuma isin tolee bilbila keessan irratti waan rakkoo agartanii wajjin waan wal qabatu adaarraa iskaanii gochuutii ni dandeessu. Iddoo kanarra immoo boost kan jedhu kana fakkeenyaaf yoo tuqxanii akkuma agartanii bilbilli keessan saffisa bareedaan akka inni hojjetuu fi optimize isiniif ni godha jechuudha. Egaan tokko tokkoon addana keessaatii teestii gochuutii dandeessu. Dhumarratti immoo iddoo kanarratti kan isinitti agarsiisu kuni lock screen kan jedhudha jechuudha. Lock screeniin kunis egaa appilikeeshinoota garaagaraa irratti akkasiin lookii godhatanii fi qulfii mataa keessanii akkasinitti godhataniif isin gargaara jechuudha. Kanaaf yoo fedha keessan ta'e qulfii mataa keessanitti godhachuutii dandeessu jechuudha. Egaan ayyama yoon isin gaafate allow gochuu qofaatti irraati eegama. Iskiriinii bilbila keessanis ta'e appilikeeshinoota garaagaraa aappii kanaan fayyadamtanillee lookii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Waa hedduuf isin gargaaruutii danda'a. Egaan akkaataa itti fayyadama isaatii waan muraasadha kan isin agarsiise akkuma agartanii. Isin immoo seentanii ofii keessanii wantoota afanii teestii gochuun ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Bilbila keessanii wajjin kan isiniif deemu yoo ta'e yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuutii dandeessu. Linkii isaa description box jalaa argachuudhaan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma sila isin agarsiise yeroo ta'an mala kan isiniif qoodee barbaaddu yaada qabdan yaada haaraa koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jecha. Bye bye.